Silkiin keessan saffisaan chaarjii fitee kan isa rakkisaa jiru yoo ta'e, akkasumas akkaataan nuti itti silkii keenya chaarjessuu qabnuu fi baatiriin keenya yeroo dheeraa turuu danda'u irratti furmaata ajaa'ibaa isin qabadhee dhufeen jira. Ashama harka fuune daawwattoota chaanala Jundii Teek baga nagaan gara chaanala kanaa dhuftan isin jecha. Viidiyoo irraa keessatti silkii saffisaan chaarjii fitee isa rakkiftuuf furmaata isaa qabadhee isin dhufeetiin jira. San dura namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe godhuun dagatinaa jecha amma gara viidiyootiin isin dabarsa. Egaa daawwattoota kiyya silkiin keessan chaarjii daftee fittee isin rakkiftee yoo ta'e maloota torbaniin amma isin himuu kana hojiirra oolchuudhaan umurii baatirii keessanii tursiisuu ni dandeessa. Maloonni kun maal faadha jennee mee waliin haa ilaallu. Malli inni jalqabaa power boostidha. Power boostii kana isa arganneennaan tokko setting keessa arganna. Kanaaf silkii keenya irraa gara settingii deemnee haala kanaan settingii banna. Settingii erga bannee booda bakka search baarii tanaatu jira. Search baarii tanarratti maal jennee barreessina? Baatirii jennee barreessina jechuudha. Baatirii jennee gizee barreessine waan baatirii hojii wal qabatu nuuf fiddi. Settingii baatirii hojii wal qabatu nuuf fiddi. Haala kanaan gizee isin nuuf fidde isarra gattu qannaa baatirii setting kaja'u kanaatu jira. As keessa akka agartan kana baatirii setting kaja'u kanarra gattu qannaa jechuudha. Baatirii setting irra yeroo gattu qannu settingii baatirii keenya settingii silkii baatirii keenya haala kanaan nuuf fiddi. Kanaaf zaa 9 fi daqiiqaa 13 tu hafee fi yaagaa asirra akka jedhutti zaatii 9 fi daqiiqaa 13 hojjechuu ni danda'a jechuudha baatiriin kun. As jalaa wantoota sirreessuu qabnutu jira jechuudha. Kanaaf power boostii kana irra godhachuu qabna jechuudha. Silkiin chaarjii fixee yoo kan rakkiftu taate power boostii irra godhachuu qabna. Power boostiin maaliif fayyada? Activity background irratti hojjetamaniitu jira. Applicationota background irratti hojjetaniitu jira. Osoo nuti hin agarre dhoksaadhaan applicationota background irratti hojjetaniitu jira. Applicationota kana nurraa cufaa jechuudha power boostiin kun. Kanaaf asirra yeroo dhuftan akkuma agartan kana 25 battery draining apps jira. Applicationota 25 ka nuti sirreessuu qabnutu jira jechuudha. Ammaan tana baatiriin akka dafee dhumu nurraa godhu applicationota kana sirreessuu qabna. Kanaaf asirra yoo gattu qannee amma applicationota kana haala kanaan nu fida jechuudha. Scan godhee silkiin teenya scan gootee akkuma agartan kana haala kanaan nu fiddi. Applicationonni amma asirratti agartan kun hundi isaanii warra background irratti dalagu kaa'amu dhagaan keenya yookaan baatiriin keenya akka dafee dhumu nurraa godhu jechuudha. Optimize now yoo jenneen applicationota kana nurraa cufaa jechuudha. Nurraa cufaa kanaaf umurii dhagaa keessanii isinii dheereessaa jechuudha applicationota kana cufuudhaan. Optimize no yoo jeen amma hibernating apps jees percentii lakkaa'u jira. Kanaaf applicationota duubarraa hojjechaa jiran kana background irraa hojjechaa jiran kana hibernate nu godha jechuudha. Haala kanaan hibernate nu godhee jira. Battery optimize nu jeega ammaan tana haala lakkaa agartan kanatti battery optimize nu jee jira. Kanaaf haala kanaan applicationota kana ofirraa cufuu dandeenya. Kan itti aanu power boostii kanarra kaayachuu qabna jechuudha. Silkiin teessan baatirii fittee chaarjii fittee yoo isin rakkiftee power boostii kanarra kaayachuu qabna. Power boostii kaja'u kun akka agartan kana asirra jira. Ammaan tana fuula isaa kana dura turn off kaja'utu jira. Kanaafuu irra gattu qanna. Power boostii yeroo gattu qannu estimated 2.5 hours can be extended nu jira. Sa'aatii amma jiru kanarratti sa'a 2.5 irratti isinii dabalama jechuudha yoo power boostii kana enable gootan. Kanaafuu power boostii kana enable godhuu qofaan sa'a 2.5 sa'aatii duraan silkiin teessan qabdu irratti dabalachuu dandeessanii jechuudha. Isa enable godhuu hin dagatinaadha warri silkiin teessan chaarjii daftee isin duraa fixu jechuudha. Akkasuma ammas ultra power saver kaja'utu jira. Akkuma agartan kana lammaffaarra jira. Turn off ta'ee jira innis. Ultra power saver kanarra yeroo gattu qannu akkuma isin agartan kana applicationii 6 qofa isinii hayyama. Ultra power saveriin kun applicationii 6 qofa isinii hayyama jechuudha. Silkii keessan gara gubbaa kanatti. Ammaan tana applicationii 3 kanaatu jira. Foonii fi YouTube studio fi Facebook kanaatu jira jechuudha. Kiyyarra asirra gattu qottanii itti dabaluu dandeessan applicationii hanga barbaadan jechuudha. Waan san hin ta'in enable ultra power saverii kanarra yoo keessan dhagaan keessan chaarjii keessanii hedduu isinii dheerata jechuudha. Akka agartan kana sa'a 23 tol dheeressa jechuudha. Duraan sa'a meeqa turte? Duraan sa'a 9 turte jechuudha. Sa'a 9 ture duraanii umriin baatirii keenya. Ultra power saverii irra yeroo keenyu ammoo sa'a 23 ta'a jechuudha. Sa'a 23 tol guddataa jechuudha. Yoo isin silkii fayyadamuu baattanii lafa keessan taate sa'a 23 isinii turuu danda'a jechuudha baatiriin kuni. Kanaaf malli inni jalqabaa power boostii kana godhachuudha. Power boostii kanarra yoo keenye baatiriin keenya umriin isaa nuuf dheerachuu danda'a jechuudha. Malli lammaffaa silkii keenya irraa applicationii phone master app jedhamutu jira. Phone master app applicationii jedhamutu jira. Kanaaf isa banannaa akkuma agartan silkii keenya irraa phone master kaja'u kanaatu jira. Phone masterii kanarra gattu qanna. Phone masterii irra yeroo gattu qannu haala kanaan nuuf fida jechuudha. Applicationii kun haala kanaan nu bana akkuma agartan kana percentii 100 ammaan tana. Kanaaf erga phone master appii kana bannee booda as jala boosterii kanarra gattu qanna. Booster kaja'u kanarra gattu qanna. Memory usage silkii keenya amma percentii 74 isa kana boostii godhuu yoo barbaanne isarra gattu qanna jechuudha. Booster kaja'u kanarra yeroo gattu qannu akka isin agartan kanatti nu bana jechuudha. Haala kanaan nu bana. Akka agartan memoriin silkii keenya percentii 2GB keessa 1.56 GB fayyadamaa jira. Kanaaf memory optimize godhuu ni dandeenya jechuudha. Optimize godhuu ni dandeenya. Akkuma agartan kana boosterii kana jala app launch kanaatu jira. Manage app auto start behavior kaja'u kanaatu jira. Kanaafuu applicationota tokko tokko kan yeroo isin silkii keessan fayyadamtan duubarraa yookaan immoo background irraa fayyadaman. Akkasuma ammas yeroo isin silkii keessan switch off gootanii switch on deebitanii bantan yeroo isin silkii keessan cuftanii deebitanii bantan osoo isin hin hayyamin applicationota duubarraa ifumaa isaaniitiin banamaniitu jira. Applicationii akkasiisan ifirraa cufuu qabdanii jechuudha. Silkiin teessan baatirii daftee fittee yoo isin rakkifte. Akkuma agartan kana asirraa amma app
launch jaa asirra yoo gattu ganne app launch kana yoo gattu ganne applicationin CapCutiin kun fakkeenyaaf hayyamamee fi jira jechuudha. Hayyama qabaa jechuudha duubarraa hojjechuudhaaf background irraa hojjechuudhaaf hayyamamee fi jira. Kanaaf applicationii akkanaa kana hedduu yoo qabaattan ifirraa cufuu qabdanii akkamitti ifirraa cuftan yoo jenne akkuma isin agartan kana fuuldura kana irra gattu gattanii haala kanaan off godhuu qabdanii jechuudha. Setting keessa seentanii isa kana off gootanii jechuudha. Okay, akkuma agartan kana hundaa ofirraa cufuu dandeessanii hundaa deebisanii haala kanaan ofirraa banuu dandeessan jechuudha. Hundaa on godhuu dandeessanii haala kanaanii hunda isaa ammoo haala kanaan off godhuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf CapCutiidhaaf halluu godhuu yoo barbaadan irra gattu gattanii setting keessa seenuudhaan CapCutii qofaaf fayyamuu dandeessanii isa qofaaf fayyama kannuu dandeessanii jechuudha. Akkuma agartan kana kanaaf applicationoota duubarraa dalagan kana as keessa seenuudhaan firraa cuftanii jechuudha. Yeroo firraa cuftan booda baatiriin keessan parsantii haga tokko isiniif dheerataa isiniif turaa jechuudha. Malli inni sadaffaa brightness fi display keenya sirreessuu qabna. Brightness fi display keenya sirreessuudhaaf silkii keenya irraa gara gubbaatii gad xoo'ineeti setting kana keessa seenna. Setting keessa yeroo seennu haala kanaan keessa gaddeemnee display and brightness ka jedhu kanarra gattu qabna. Display and brightness irra yeroo gattu qabnu haala kanaan isiniif fida jechuudha. Haala kanaan yeroo isiniif fidu egaa gara gadii kana gaddeemtanii brightnessiitu jira. Brightnessiin kun brightness yoo ta'e brightnessin kun parsantii 100 yoo ta'e bakka chaarjii yoo jiraatan malee nama bakka chaarjii hin jirre parsantii 100 yoo ta'e baatirii keessan baay'ee isin jalaa nyaata. Yeroo baatirii keessanii baay'ee isin jalaa gabaabsa jechuudha. Kanaafuu brightnessi kana irraa gad xiqqeessuu qabna yookaan gad hir'isuu qabna. Akkasumas adaptive brightness ka jedhu kanatu jira. Isa kana on godhachuu qabna jechuudha. Akkuma agartan kana adaptive brightness ka jedhutu jira. Fuula dura irra gattu kannee haala kanaan on godhuu qabna jechuudha. Yeroo nuti adaptive brightness kana on goonu silkiin keenya ifumaa isaatiif adjustive godha. Ifumaa isaatiif haala nuti keessa jiru irratti hundaa'e akkaataa nuti keessa jiru irratti hundaa'e yookaan immoo haala ifaa nuti keessa jiru irratti hundaa'e adaptive godha jechuudha brightnessin. Isa kana yeroo on goone haala kanaan adaptive godha waan ta'eef bareedaadha. Namni bakka chaarjii hin jirre haala kanaan baatirii isaa yookaan immoo umrii baatirii isaa dheereffachuu ni danda'a jechuudha. Akkasuma ammas screen time out jeetu jira gara gadii kana irra gaddeemnee yeroo ilaallu screen time out jeetu jira. Screen time out ka jedhu kanarra gattu qabna. Screen time out kanarra yeroo gattu qabnu time outiin kun yoo xiqqaate sakandii 30 hanga daqiiqaa tokko godhachuu qabna jechuudha. Namni baatiriin silkiin isaa akka dheeratuuf barbaade sakandii 30 irraa haga daqiiqaa takkaa godhachuu qabna. Nama daqiiqaa takkarraan godhadde sakandii 30 godhachuu barbaadan haala kanaan irra gattu hiitanii sakandii 30 isiniif tahaa jechuudha. Kanaaf sakandii 30 hanga daqiiqaa takkaa godhachuu qabdanii sanii ol yoo gootan chaarjii keessan isin jalaa nyaachaa deemaa jechuudha. Silkiin keessan haga banaa taa'een haga banamee taa'een chaarjii keessan isin jalaa nyaachaa deema waan ta'eef isa kana sirreeffachuu qabdanii display and brightness kana keessa dhuftanii waa sadii sirreessitanii tokkoffaa adaptive brightness ka jedhu kana on gootanii lammaffaa screen time out sakandii 30 haga daqiiqaa tokko keessa godhattanii jechuudha. Sakandii 30 haga daqiiqaa tokko irra godhattanii kanaaf malli inni lammaffaa isa kana fakkaataa jechuudha. Silkii keessan update godhuu qabdanii silkiin keessan yoo outdate ka ta'u ta'e silkii keessan update godhuu qofaan dhagaan yookaan baatiriin keessan isiniif dheerachuu danda'a. Umrii isinii dheeressuu danda'a jechuudha. Sababa isin silkii keessan update gootaniif baatirii keessan umriin dheerachuu danda'a. Update godhuudhaaf maal gootanii silkii keessan haala kanaan setting irra gattu qattanii yeroo setting irra tuqattan haala kanaan isiniif banaa. Kanaaf sistemii keessa seentanii sistemii keessaa update ka jedhutu jira waan ta'eef system update ka jedhutu jira. System update irra gattu qattanii update gootanii jechuudha. Silkii keessan haala kanaan update gootanii san booda umrii baatirii keessanii isiniif tursiisa. Akkasuma ammas application irra fuuntan isiniin jeessan phone master ka jedhu san keessa seenuudhaan silkii keessan optimize godhuudhaan yookaan immoo jaankii jiru jaankiiwwan jiran applicationoota adda addaatirraa jaankiiwwan jiran remove godhuudhaan umrii baatirii keessanii tursiisuu ni dandeessanii jechuudha. Akkuma agartan kana parsantii 86 irra jira. Kanaaf waan taap optimizationii kana argattu qattanii haala kanaan yeroo argattu qattan optimize isinii godha jechuudha. Silkiin keessan akka kana optimize isinii godha. Kanaaf hamba parsantii 93tti ol deemee jira. Dan jettaniini haala kanaan jaankii adda addaa remove gootanii jechuudha. Boosterii irra yoo gattu qattan memorii keessan boost isinii godha. Akkuma agartan kana optimize ta'ee parsantii 77 jechuudha. Kanaaf haala kanaan umrii baatirii keessanii tursiisuu dandeessanii jechuudha. Malli inni shanaffaa mala ittiin baatirii keessan check gootanii baatiriin keessan fayyaa qabamu fayyaan qabu kan jiru ittiin check gootanii baatirii keessan check godhuudhaaf maal gootanii bakka silkii ittiin bilbilan kana argattu qattanii haala kanaan lakkoofsa yeroo isinii dhahee maal argattu qattanii urjii irra argattu qattanii masalaa irra argattu qattanii deebitanii ammas urjii fi masalaa erga gootanii booda lakkoofsa 46 36 erga gootanii booda deebitanii ammas masalaa urjii yeroo gootan haala kanaan isinii fida jechuudha. Silkiin keessan haala kanaan isinii fida. As keessa yeroo baay'ee silkiin kiyyan qabu garuu as keessa phone informationutu jira. Waa'ee silkii keessanii information isinitti hima. Akkasuma usage statistics ka jedhutu jira. Akkasuma wifi informationutu jira jechuudha. Silkiin baay'een isaa maaliif jalaa qaba bakka kanarraa battery information ka jedhutu jira. Battery information ka jedhutu jira. Isarra gattu qattaniiti information battery keessanii ilaaltan. Batteriin keessan dadhabaadha moo hangam takka dadhabina qaba. Akkasuma parsantiin isaa meeqa dhibbarraa ka jedhu san laaltanii parsantii dhibbarraa 80 haga yoo ta'e battery keessan jijjiiruu qabdanii jechuudha. 80 ol yoo ta'e immoo batteriin keessan bareeda jira waan ta'eef hidhiifattanii. Kanaaf
as jalarraa battery information ka jawra gattu qachuudhaan laaluu ni dandeessanii phone information irraa gattu qattan haala kanaan information silkii keessanii isinii fida jechuudha. Silkiin keessan waan isin fakkaattu haala kanaan isinii fida. Egaa haala kanaan battery information irraa gattu qachuudhaan information battery keessanii laaluu ni dandeessanii jechuudha. Maali inni jaaffaa maali jennaan silkiin keessan battery isaa akka isinii turu yoo barbaadan keessattuu halkan gizee raftan fa'aa airplane mode irra godhachuu qabdanii jechuudha. Airplane mode irra godhachuu qabdanii sababni isaa maali? Yoo internet barbaadu baattan yoo akkasumas ammas internetaa fi namni akka isinii bilbilu yoo barbaadu baattan halkan yeroo raftan irra airplane mode irra godhuu qabdanii airplane mode irra yoo gootan silkiin keessan chaarjiin isaa yeroo baay'ee isinii dheerataa jechuudha. Airplane mode irra godhuudhaaf haala kanaan silkii keessan gubbarraa gad hataa'uudhaan akkuma agartan kana airplane mode kajawutu jira. Airplane mode kajawu kanarra yeroo gattu qattan airplane mode irra isinii tahaa jechuudha haala kanaanii. Kanaaf haala kanaan airplane mode irra godhuu dandeessanii jechuudha silkii keessan. Malli inni torbaffaa waan nuti aadaa godhachuu qabnudha. Waan nuti aadaa godhachuu qabnu namni tokko silkii yeroo fayyadamu silkiin illee keerii barbaaddi. Silkii keessa yeroo fayyadamtan keerii barbaaddi. Akkasuma eeggannaa barbaaddi jechuudha. Waan nuti aadaa godhachuu qabnu maal aadaa godhachuu qabnu yeroo silkii fayyadamnu tokkoffaa silkiin hundinuu oriijinaala chaarjara qaba. Silkiin Saamsangii oriijinaal chaarjarii mataa isii danda'e qabdi. Silkiin hundinuu silkiin gosa hundaa'u oriijinaal chaarjarii qabdi jechuudha. Kanaaf yeroo chaarjii gootan oriijinaal chaarjarii isiisan fayyadamuu qabdan jechuudha. Oriijinaal chaarjarii yoo fayyadamuu baattan chaarjarri oriijinaalan ta'in chaarjarri feekii dafee keessaa ba'a waan ta'eef jecha oriijinaal chaarjarii fayyadamuu qabdanii jechuudha. Akkasuma wanni isin aadaa godhachuu qabdan inni lammaffaa maali jennaan yeroo chaarjii gootan waan adda addaa fayyadamuu dhabuudha jechuudha. Silkii chaarjara keessanii geemii fayyadamuu dhabu, silkii chaarjara keessanii feesbuuka, tiktooka fayyadamuu dhabuudha jechuudha. Inni kun maal godhaa chaarjiin keessan baatiriin keessan akka inni laaffatu godhaa jechuudha. Kanaaf geemii adda addaa fayyadamuu dhiisuu qabdanii chaarjara yeroo keessan chaarjii mara taa'uu qaba silkiin. Kanaaf erga inni chaarjii isaa guuttatee booda fuutanii itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha.